Martino pakai dulu ke baca. Namanya Martino pakai dulu ke baca. Perhatikan. Baca dulu Pak. Indonesia juga Indonesia. Hamile hargamu murah. Hamile. Pak Mujib tadi hamile. Pak Mujib tadi hamile lu kana. Anak-anakmu. Hamile. Lu kana. Hedduu galatooma jaalala kana bareedu argisiisuu keessatti hundi keessanuu lafuma jirtanitti bakka qabannee raawwataan sagantaa keenya tokko namoonni kan dhaabbatanii jiran namoonni kaameeraa qabdan dhiifama uffata naamusni waan hundumaa caalaa naamusaan sagantaa keenyatti jaalala isin qabdan argisiisaa dhugaadhaa hedduu galatooma. Galatoma Ulfata. Kabajamtoota keessa sagantaa keenya haala kana fakkaatiin jalqaba. Duubadhaan Hamilee Yusufanidha. Dhaggee Ifaa Horataa Yusuf Hamilee Ulfaataa galatooma haala namatti tolu deemaa jirtu sagantaa keenya galatooma Hamilee Dhugee Naafi. Ifa Kabajam, nu kabajam kisah kabajam bagi tutu mani kisah negara kubri hakau.
Gambaran bareedu Triniteessanii taphatanii dhugeette obboleessa jedhuma isii jechuun isaan baqatanii mudee nurmite muraata keessa bara bin maamu. Yaa Rabbi nu milkeessi. Yaa Rabbi nu milkeessi. Taa walitti gachaa muraata keessa namni daawwatu Allahumma salli. Kamilee Bismillah, bakka teessuma isaanii takka deebi'anii Kamilee Bismillah. Galatoomaa. Umduubatti osoo irraa hin deebin qabsoo hadhooftuu taasisuun waggaa lamaa ol mana hidhaa keessatti dararamaa kan ture abbaan qeerroo abbaan qarree Jawaar Muhammad guyyaa hadhaan jettuu keenyatti argamuun hawaasni Oromoo biyya Faransaayii fi maqaa kootiin akka hoogganaa waldaa hawaasa Oromoo biyya Faransaay tokkotti baga nagaan baatee baga nagaan dhufte jedhee deebi'e. Iddiyaan sun hawaasni biyya Faransaay waggoota lamaan kana keessatti bu'aa bayii garaagaraa dabarsitanii jirtan. Tokko lamaan roobni baratoon abbanni biyyoota Awurooppaa kun hunduu dabalee isinitti wal jijjiiree bonaa ganna irratti fannii cimaa taasisaa turtanii jirtan. Kanaaf guyyaan kun guyyaa gammachuu addaa isiniif nu maraaf akka ta'e abdiin qaba. Kanaaf guyyaa gammachuu keessanii kana akkamitti akka ibsattan isumatu beeka. Bu'aa bayii waggaalee lamaan kana keessatti taasifame xiqqoo isinii tuquu fi akkasumas qeerroo fi qarree biyya Faransaay hawaasa Oromoo biyya Faransaay galateeffachuun barbaade. Tokko waldaa hawaasa Oromoo keessaa aadde Duniyaa Hamdaa yookiin pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo Duniyaa fi qeerroon Liyoonii fi qeerroon bilisummaa Oromoo falmaa waggoota lamaan biyya kana keessatti walirraa hin cinne taasiftan hayyoota keenya akka mana hidhaatii ba'uun taasiftaniif hedduu irra deebi'ee galatoomaa isiniin jedha. Qabsoo hadhaa waan isin taasiftan keessaa muraasni wal duraa duubaan yoo kan laallu ta'e hiriira qopheessuu qofa osoo hin taane waajjira Amnesty International biyya kana keessatti argamu Human Rights Watch, Foreign Minister of France akkasumas waajjiraalee pirezidaantii biyya Faransaay keessatti sochiilee garaagaraa keessattuu pirezidaantiin waldaa hawaasa Oromoo aadde Duniyaa Hamdaa fi barreessaa olaanaa waldaa hawaasa Oromoo yeroo irraa gara yerootti deddeebi'anii xalayaa galchuun qaamaan dhaqanii itti dubbachuun mootummaa abbaa irree jaarraa 21ffaa kan ta'e sirna nama nyaataa jaarraa 21ffaa sududaan waggaa lamaan kana mormaatiin falmaatiin turan. Kanaaf qabsaa'ota akkanaa kutattoota akkanaa aadde Duniyaa fi muunsaadhaan mee maal jettan? Kanaaf waan biraan jedhu galatoomaa guyyaan kun bu'aalee isin taasiftanii argame gootni keenya abbaan qarree injiiniin qabsoo Oromoo guyyaa har'aan gidduutti argame nu wajjin guyyaa kana qoodachuu isaaniif galanni kan Rabbiiti. Sochii bu'aa bayii kana keessatti hamma hidhamuun mootummaan Itoophiyaa imbaasii fuulduratti qabsoo qeerroo fi qarreen taasise irratti fannii guddaa waan taasiftaniif galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhaa horaa deemanaa hawaasni biyya Faransaay galatoomaa. Galatoomaa hamilee naasimadhaa. hawaasa Oromoo Faransaay aadde Duniyaa Hamdaa galatoomaa. Habis
Hamza Hassan. Hamilee naa kennaafi. Yeroo Gaarii jirra Hamza Hassan. garaagaraatti afaan guddaan Wiirtuu Ahmad Dubbee jirti akkamiin asumattan. Dhagaamu. Hin beekaa ganamaan baasanii gaddatanii jedhatanii garuu hamilee. Magaalaa Paarisiitii Awurooppaa daddarraatan bagana gammachiisaa jecha guyyaa har'aa gammachuu abbaa qeerroo abbaa qeerree Jawaar Muhammad nagaan dhufuu isaatiif baga gammadan isin jedha. Jawaar Muhammad abbaa keenya baga nagaan dhufte baga nagaan ilaalaa isaan jedhe. Itti aansee walaloo mata duraanisi ikoonoma keessaa seeraan amma hundaatti jedhama. Boohaa dhaladhee akkuma gaafas boohaa dhaladhee mimmaan roobsuu mudannoo godhee maaf hin boohu maaf hin roobu qotee galfachaa muka ajaa'u inni facaasee gannaa farfaasa gotaraa guutee hammaa re'eessa gotaraa guutee hammaa re'eessa. Kaleessa horii kalliitu kiila kaarri loonii mul'atu halaala warqii qotamaa lafa kiyyarra akaayii gurgura gandara deemaan akaayii gurgura. Dachee kootirraa ari'amaa utubaan koo buqqifamaa reefa roorroo biyyaa bahee roobiif naachaan dhihana tahee lafee koo qoraan gammoojjii soora allaattii tahi koojii soora allaattii tahi koojii. Afaan wallaalii gollettee waliin dhaladhee qe'ee kootittuu jiruun salphadhee jiruun adda addaa'ee jiruun diina ta'ee erga adda addaa'ee kalee waliin dhagguu kan inni sirrii koo anis dhiiga mataa koo qarree du'aa gubbaa jiraachaa sodaa abjuu keessaa baqachaa. Madaa garaatti rooba dhiigaa deemaa ilmaa roobee kan bara bara inni dhaale sun akkuma fikaakayyuu irraa. Rooroon keessummeessaa nadhabe arguu bokkuu koo badee isni tokkummaa seera koo badee inni ganamaa seera koo badee inni ganamaa. Mataan koo kelee hin qotolfanne boruuf baranas tuttuqaan diinaan ifne kunoo yaananni har'as nan rooba orma sooraa ijaaree qaba osoo madduu kongee dheebodhaa. Boohaa dhaladhee boohaa jiraadha. Ilatooma waan dhaggeeffatanii mata dureen sanaa afaan Oromoo samoonni kan afaan Oromoo gogiin tiransleetira baheefi agartanii gammadee midhanii wanti mataa duree gammadee midhanii gaafa biyya kanatti afaan qabasatanii jiran afaan Oromoo garuu gogiirra deemanii barbaadamanii gogiin tiransleetira argatu akkam ture namuuf ulfaataa ture bahee gammaddan jalatti kollee taatu. Isatti fulisaa waa'ee sirnaa keetii kamtu bajannisaa jecha kamiin ibsee garaa koonachiisa. Dacheen hundeessu barreessu hundasaa kushirraa dhaladhee isaan gaafa taate obboloota keetiif adda duree taate umuddaa guddattee bu'aa bahii baate har'a rabbii jennaan afaan guddaa taate Hamilee. Addunyaa beekamtee miidiyaattis baate dhiibbaa sirra ture yommuu yaadadhu garaa koona naatu na dhibamadu jechuun gaafa si ukkaamsaan dhoowwantee dubbachuu afaan mataa keetiin waa'ee kee ibsachuu yommuu waloo gartee dadhabdee waa jechuu